Ishi egaa amma bilbila simii kana akkuma ilaalaa jirtan invalid sim jedha. In hojjetu jechuudha siminsa. Garuu simiin keessa jira in hojjetu. Egaa bilbila kana akkam goone aamiisa qayyaruu dandeenya. Kan ilaalaa jirru egaa akkuma ilaalaa jirtan simii tokkoffaa invalid sim jedhee jira. Egaa akkuma ilaalaa jirtan in hojjetu jechuudha. Garuu guutamee jira, imiin irra jira, in hojjetu. Egaa ilaalaa akkamitti akka hojjetu isinitti agarsiisa. Eshi ኮከብ መስላል 00 ጃጃ አቺን መስላሊ jechuudha. Maslaalii cuqaasna jechuudha. Maslaalii cuqaasna yeroo tokko irra deebiin isinitti agarsiisa. Kookab maslaal kana booda maslaal ilaala akkuma jirtan haamiin dhufe jechuudha. Egaa ishii kana akkanumatti kaansel goona irraa balleessina jechuudha. Irraa balleessinee booda 35 irraa kaaseen guutanii amma haamiin guutachuudha. Safe goone jechuudha. Egaa kana booda power of goone cufnaa jechuudha. Power of goona. Egaa akkuma ilaalaa jirtan cufee jechuudha. Amma immoo nan bana. Nan bana. Ilaala. Banaa jira. Ilaala. Akkuma jirtan haamiin qayyara 35 irraa nagaane 35 irraa kaaneetti qayyarri geeddarree ilaala 35 irraa kaasee 700 dhee qayyarree irra jechuudha. Amma akkuma ilaalaa jirtan hojjetee jechuudha. Hojjeteera. Haala kanaatiin bilbila keessan haamii keessan jijjiirrattanii deeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoon koo kana fakkaata. Isinis immoo chaanaalii kiyyas immoo subscribe naaf gochuudhaan yeroo itti aanuttis immoo guyyaa gaarii immoo akka nagaa walitti deebinu isinis nagaan turaan isiniin jedha.